Dalubbuko. Yene wood. Sinjibba shemi dhumtin qabu nama saayu sinjibba ne de yeroo si barrees. Maqaa Yesuus Kiristoos inatti immoo jaalatami. Kanaaf hawwi lubbu kaleessa keessa koo dhuftee sadhattere. Kanaadhaafi kan nama jibbu seexana malee nama miti. Sijjammar namni namarraa dhalatanii maa nama jibbituyyuu foonaadha ko dhugaa waaqayyo. Andee waan ishii jaalatanii fana ammaaf na jibbitu sijjammar. Ishiif jettanii ishii jaalatanii anaan na jibbuun qabdani dhugaa rabbiin dhuguma sinitti hima. Maafi $1 sitti hima si dhugaa ela dhuguma yeroo ani dhugaa waaqaa isa dhugaan sinitti hima. Anaa yoo barbaadan ela akkatti iyyuu qabadha chigreellam. Garuu jechuudha ilaali wangeelli akka ofii kee of jaalatutti obboleessa kees jaaladhu jedha. Si galee namni ati jaalatu sana immoo dirqama obboleessaati wajjin dhalattee miti. Ilaani dhuguman sinitti masadhu ila amma wallaalummaa koon sinitti nama jibbiina. Namni sana hammeenya hojjetu yoo dandeesse nama sana gorsii deebisi. Maafi $1 kalli walli $1 brother. Amma kanaatiif iyyuu akka sana godhaa malee musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u ortodoksiis haa ta'u amantuma namaa keessaa amantii wal jibbaa jedhu yoo jiraate fida. Ani amantii sun inni qeeqaan dhugaa nan naqa otoo hin taane nan qeeqa. Yoo abbuun balleesse iyyuu yoo wallaali yoo beekte beeki garuu yoo sii danda'ame daqiiqaa tokko daqiiqaa lama fudhadhu kottu na gorsi. Si galee kottu na gorsi. Ati bar anaan na jibbitee harka waaqayyoorraa waan gaarii eeggattannaan hin jiru dhuguman sitti maali hin jiru akkasi. Anaan asitti na cunqursitee ofii keetii immoo gaarii hammachuuf moo no inni akkasii yaaddamu dhiisi. Anaan akkamitti nda'uma asitti na dhiibdee ofii keetii nyaata gaarii nyaachuu dhaqxa. Ayibbale. Isa. Nutillee qorumsa kana inni amma qorumsi isaaf isaa haaraadha. Reefu maatii isaa biraa bahee dhufes waan ta'eef amma kan tarbuu taane yaada keenya seenaa keenya sinii qonneerra miti anamma dhaladhee kaasee qorumsatti beeka jibbasitti beeka. Kanaaf maa namni na jibbe jedhee yookaan immoo maa namni na jaallattu nima nama kalee ilaali asumatti an fakkeenya tokko sinii fudha kaleessa ati fakkeenyaaf qormaata hedduu irra dhufte miti warra si cunqursaa yookaan immoo si qoraa dhufe sana gadi jirtamoo isaanii ol jirtaa isaanii olan jira haadhoon faana dhaladheerraayyuu isaanii olan jira odoo akkaan warra faana dhaladheetiyyuu oddoo kanan jiru anar dhageessan miti sinii gale oddoo kanan jiru garuu waaqayyo immoo balbal namaa ban otoo nani daba namaa yaade keessa kiyya waaqa beekami sinommaa beektan suura kiyya ollaanii beektu akkasumatti na beektu malee jechuudha. Yoonani nama daba yaade waan daba natti yaada balbala naaf hin banu garuu bakkan ka'ee dhuferraa na beeka. Kanaaf immoo namni na jibbee na dhiisee dantaa kiyya miti. Waanan dura beekuuf jechuudha. Namni yoo na jaallates nan jaalladhaan yoo na dhiises nan isaalleqe. Kanadha. Kana keessatti immoo warri jibbii isaa faaraa ta'e immoo maqaashin beektu kotta jala taa'ee koomenti malaali barreessitooti kana caala. Maal haa jettu intaloodha. Maqaan kee yeeruudha maalidha intaloo. Bilook kalli wal bira walii darboo namni yeellam. Kanaafi namni yoo nama jaallates sin jaalladha namni jedhu hundi sin jaallatu already sin jaalladha jedhaniif namni nan jaallatu kanaaf immoo keessa kiyya natu beeki keessa kiyya nama suntu beeka malee sin jaalladha naan jettee koomentii naa barreessaa ol ta'e nan jaallattu sin jibbeera jettee immoo jibbi keessu waan naa godhu tokkollee hin qabu si gala nama kamiif jechuudha har'ana odeessisiisa bismillah ergan hin tarbuu ta'e suni ergan tarbuu taate odeessu abuu ameerikaana baasne inna walumaa galatti ijoollee akka gootani keerii maali yaantee si walumaa galatti jechuudha an dhugaan sinitti hima I don't know dhugaa ani gaafan duuyuun beeku gaafan biyya lafaa kanarraa yoo deemuun beeku ani maaliif isin jibba si jammar gaafa oduu nama waaqni nutti fidiini miidhamee yookaan ay muncaa seetanii mucaa garraamii dhugaa rabbi ay guyyaa lama
waan makamiifu ammas harka kool kaasee yoon sin balleesse dhugaa because dhiifama nama gaafachuun bar mallattoo gamnummaa yookaan immoo mallattoo beekumsaati malee mallattoo wallaalummaa miti. Ammas ani yoon sin jechuun waan sin natti mufattanii sintu beeka I don't know garuu waan tilmaamaa dhiisa dhugaa namni ilaali namni kamiyyoo namni natti mufatta yoo jiraattan I'm sorry dhiifama naa godhaa dhugaa namni natti mufattan yoo jiraattan musliimas ta'a kiristaanas ta'a nama hunda aynoo nan beeka gammachiisuu hin dandeenyu garuu waanuma sin beektan yoon sin mufachiise iyyuu I'm sorry okay dhiifama wanti kana caalu immoo hin jiru walii keessaniif dhiisa anis siniif hin dhiisa waan naan jedhuuf abbaan kiyya si galee gaafa waaqayyoon kadhadhu yaa abbaa keenya kiristaanonni warra zalartan sini galee yoo jiraattan kadhataa ergamoota isa dhumaati yeroo kadhattanii xumurtan yakkaa keenya nuuf dhiisi nus warra nu yakkaniif akkuma dhiisnu dhiisaa jirraa garuu Thank you Keriko. Thank you my brother. Na Canada kanaatiif iyyuu ani dhiifama sinii godheera nama hundaaf nama baay'ee dhugaa waaqayyo otoo miidhuu danda'u otoo waan barbaade gochuu danda'u because waaqayyo haa galatu biyya kanatti seera malee humna miti otoo nama baay'ee miidhuu danda'u sinii galee otoo nama baay'ee miidhuu danda'u kaan abbaa kee tochiisii eeggata silaa yoona kaan immoo haadha keessi eeggata achi yoona dhiiras yoo taate shamarranis yoo taate kaan immoo bara baay'ee maatii keetti dadhabdee har'a immoo ofii keetii of jijjiiruudhaaf gola olumaa keessa kaatta sii galee garuu waan hin taaneef hiriyoonni keessan yoo sin dogoggorsiisan iyyuu sanaaf fedhee ani waa meeqa yaadeen dhiisa har'as yoo ta'e jireenya mataa keessanii jiraadha hin soba namni har'a harka sinii cabaccabu boru sin bira hin jiru dhugaan sinitti himaani jireenya keessan jiraadha okay kanaatiif iyyuu abbuun har'a sin jajee abbuun har'a sin faana fakkaate namni bara kana boolla biraan si gahee gara duubaatti si biraa deebi'a sinii galee kanaatiif iyyuu ijoollee meeqarra warra kaleessa namootaaf iyyaa turan har'a nan beekan kanaatiif sin isa dhiisaa haga dandeessan jiruu biyya ormaa kana keessatti hojii keessan hojjedhaa gaafa waaqayyo immoo sin gahee gara biyya keessaniitti immoo galaati jijjiirama haaraa tokko fidadhaa ganaa boru dhalli keenya nu eegu maatiin keenya nu eegu obbolaan keenya illee nu eegu ollaan keenya illee nu eegu garuu ilmi abaluu baalageedha intalli abaluu baalageedha jechuun homaayyuu nun fayyadu sinii galee soo kanaaf iyyuu kana siniin jechuu barbaada innaa kana dhaagaayisii waan jiru immoo waliin itti fufnaa ejjennoon keenya hojiin keenya gara fuulduraatti nama 121 irratti intalli Saudiidha Dubaay dhufuuf kaate maallaqa irratti galfattee gara Itoophiyaa galte tokko zalarta guyyaatti shin irratti bilbilaatu tokko jirta azal yoo jiraatte lakkoofsa tokko naa barreessi garaan ani garuu dhugaa waaqaani Kristos dhugaa waaqa uumaan beekun ture garuu namni namaa na barsiise dhugaa rabbi hamaa na godhe namni akkan bakka waan ta'e garaa namatti jabaadhu na godhe namni intalli sana yoo jiraatte kootta jalatti sin galcha nama 113 jira intalli Saudiidha as dhufuuf kaate viizaan kee reject godhe kallatti dhufteetta baay'isoo emmaa zirta Dubaay seenteetta zirta amma Dubaay irta yoo zala jiraatte maallaqa kee illee deeffanne waan ta'eef koottu ammaa asirratti laayivii kana irratti si barbaada ani amma dubaras yoo taate dhiiras yoo taate dhugaa waaqayyoo bakka baay'een garaa maqaan kee kana miti maqaa kee nan beekan maaliif gannatu lakkoofsa tokko barreessita gannat simiti gannat girma simiti bar ishii Saudiidha asitti dhufuuf kaate dheengadda warri kaan jirtan nama tokkittiidha silaa maal lakkoofsa meeqa barreessitu
yoo jiraatte kootu lakkoofsa tokko barreeffadhu. Ndee nama tokko bichaadha be nama lama barreeffachaadha ammayyoo sala. Injirtu hayyee sammuu bakka birrii kee gaafa natti tolee fudhattaas laallee amma waan balleessite dhiifama gaafattee fudhattadhee yaade ani Joordaan irraa fuudhuu barbaade bire soo kanaatiif iyyuu ergan jiraanne birrii meeqa ergite riizinii isaa barbaadde ani amma barbaadde yoo ergite ani ko birrii akkasirratti ani xaaxaan qabu garuu baay'ee na gubde intaltiin baay'ee na gubde baay'ee dhugaa waaqayyo dhiiga na dhaabde. Brother Breeko akkami bargarii kan amma nyaadhee dhufe waaqa garuu immoo amma isiniif danda'ametti nama hunduma wajjin nagaan jiraadha. Thank you jiitu akkasuma maaloo dhiisaa ijoollee giifti kana birrii ergita keessaan wal gaafannu keessaan seenaa keessan dhaggeeffadhee baay'ee namatti tola. Thank you. Paartii lammaffaan jira ammas miidiyaan biraa nu affeeree jira baay'ee miidiyaan biraa ammas nu waamee jira. Laali gaama kunumtu guddina tokko amma kunumtiyyuu ammas immoo biraa immoo argimmoo nu waame endii maatii jaalala nuti si waamuuf karoora qabna ture akkamittiin durfamne dhugaa waaqayyo hin durfamne yamr foonaa dhaqo dhugaa hin durfamne ayyee dhugaa keetii miidiyaa wayitu jira isinitti nima dhugaa waaqayyo isinitti nima miidiyaa sana maqaa dha'uun barbaadu dhugaa rabbi miidiyaan sana intervuun sin godhaa ምናምን jechaa ture akkanumatti online irratti nu argee nu jaalate isinii galee garuu yeroo darbe sana ani garuu waaqayyo nu caalayyuu waaqayyo nama kanaaf haa dhiisu dhugaa hunduma keenyatti araaramu waaqayyo dhiise si arra garuu jechaadha mataadhaan ilaa akkan amma miidiyaa biraa irratti amma saffeeramnee jirra waan balleessine immoo hin sirreessina achirratti immoo qimamoota mana madaamii sinin kaasa achirratti ishee waadaan sinii gala qimamoota mana madaamii jagnoch ambassaa ijoollee mana madaamii dorgomaaf dorgommii kan hin qabne jechuudha achirratti sinin baasa siniin